Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo torbee kanaatiin gara magaalaa Finfinneetti imaluudhaan keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee tanan jira. Keessummaan qophii ijoollummaa koo torbee kanaa eenyu kan jedhu egaa isaanumti kan isinii wal baran ta'a. Isin garuu hanga xumura qophii keenyatti eessayyuu akka hin deemne nu waliin turaa isiniin jenna. Dr. Daa'immaniif muuxannoo fi muudannoo keessan ijoollummaan gaammaa jiru nu qooduuf eeyyamamoo waan taataniif maqaa daa'immaniitiin guddaa galatooman isiniin jedha. Isinis as dhuftanii qophii kana waraabuudhaaf waan dhuftaniif guddaa galatooma. Egaa ijoollummaa keessan isin yaadachiisu fannee jedha qophiin qophii ijoollummaa koo jedhudha. Doktor eessatti dhalatanii eessatti guddatanii haalli guddina isaanii maal fakkaataa kan jedhume daa'immanitti nu hima. Ani kananii dhaladhee haga ta'ee guddadhe magaalaa Amboo keessatti magaaluma Amboo ganda duwwaa tokko keessatti dhaladhe. Haalli guddina kootis yaa akkuma ijoollee magaalaa xixiqqoo keessa guddatan akkasittan guddadhe. Abbaa hin qabu haadha kiyyatu na guddise. Haadha kanaan guddadhe. Taphaa ani ijoollee faana kan fiiguu kana badaa hin jaalladhu ture. Garuu qobaadhuma koo yeroo baay'ee isa qobaa koo nan taphadhaa ture. Yeroo mana barnootaa turtanii isin barattuu akkamii turtan? Barumsa elementarii Amboottan baradhe. Ambootti egaa amma kutaa torbatti barattuu jiddu galeessan ture. Average student kan jedhan sana akkasiin ture malee barattuu baay'ee cimtuun turre. Kutaa torbaa boodanii barattuu cimtuu ta'uu jalqabe jechuudha. 7-8 Amboodhumattan baradhe. Achini 9 amma 12tti Finfinneettan baradhe. Egaa isin yeroo mana barnootaa sadarkaa gadaanuu turtanii barattuu giddu galeessati jettanii jirtu jechuudha. Barataan giddu galeessa ture gara barataa cimaatti inni qabxii gadaanaa galmeesse immoo gara barataa giddu galeessatti akka cehuu danda'u egaa daa'imman waa isinirraa baratu inni yaarna egaa mee egaa isin kutaa 12 booda'oo yuunivarsiitii kamitti barattanii gosa barnootaa maal barattan? Kutaa 12ffaa fixeessanii egaa kun sagantaa ijoollee waan ta'eef akkamittan fixee akkamittan baradhee san jedhee isa utuun isinitti himee gaariidha. Finfinneettan baradhee kutaa 9 amma 12tti naan baradhu barattuu baay'ee cimtuun ture. Baay'ee disipiliindiin ture jechuun barattuu barsiisonni baay'ee jaallatan nama akkasiin ture. Achi booda yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Finfinnee achi galee waggaa 7 deentistirii baradhee achi eebbifame achi sinnaan baradhu barattuu cimtuun ture. So qabxii gaarii qabaa turena yeroo barumsaa xumurru carraa hojii nama sadiif kennamaa turena achi keessan ture carraa hojii naa kenname achuma keessatti hafeen waggaa tokko barsiisummaadhaan hojjedheera yuunivarsiitii Finfinneetti. Sana booda gara yuunivarsiitii Ambootti tiraansfer godheetanii fedhuudhuma kootiin achi deemeen yuunivarsiitii Amboo fi Riferaal Hospitaala gara waggaa 7 hojjedheera. Isin egaa amma doktara yaala fayyaa ilkaaniiti. Akkamitti ogummaa kana mee filachuu dandeessan? Ogummaa kana specifically dentistirii filadhee otoo hin taane akkuma carraan galee garuu fedhiin kiyyaa inni jalqabaa doktara ta'uu ture jechuun doktara ta'een nama dhukkubsatu yaaluu nan barbaadaa turena garuu meedisiniidha dentistiriidha kan jedhu akkuma carraattan dentistirii gale. Mul'anni ijoollummaa keessanii maal ture? Ijoollummaa kiyyaan doktara ta'uu nan barbaadaa ture. Professionally doktara ta'uu barbaadaa ture. Walumaa galatti garuu waan akkamii yaadaa ture maatii kootiin fakkeenyaaf otoo abbaan kiyya jiraatee abbaa ebaluu jechisiisuun barbaadaa ture. Sigalee abbaa milkii haati koo immoo haadha milkii. Aadaa Oromootti ijoollee hangafaatiin akka waamamuu nan beeka. Garuu fedhiin kiyya akkas ture. Ammumayyuu baay'een barbaadaa waan sana. Maayinni achi keessa abbaa ebeluunaa jechisiistu disipiliiniin jira. Bakka malleetti argamuu hin qabdu. Waan gaarii qofa hojjechuu qabda. Barumsa taanaan barattuu cimtuu ta'uu qabda. Hojii taanaan ogeessa gaarii ta'uu qabda.
Naa akkas taatu abbaan keessa haati keessa si waamamu jechaadha. Abbaa beelu haadha beelu waamamu akkasitti waamamu jechaadha. Kanaaf egaa waanuma ijoollummaatti hawwitan taatanii jirtu jechuudha. Sababni isaa ijoollummaa keessanitti egaa dooktaran taa'attanii jirtu. Dooktar mee daa'imman isinirraa maal yaa baratan? Muuxannoo maal yaa qooddatan? Daa'imman ammarratti yaa hojiin keessan maalinni barachuudha. Barumsa sana immoo seeraan qabachuu qabdu. Kan koorraa ka'eetan indagana fiilarii koorraas ka'eetan wanti isin gorsuu barbaadu jira. Tokkoffaa qo'annaa keessanirra. Qo'annaan keessan maal ta'uu qaba? Mana barumsaa keessatti barsiisaan barsiisu seeraan dhaggeeffachuu qabdu. Achi booda gaaffii qabaannanis achumatti qulqulleeffattanii gaafattanii bahuu qabdu. Manaatti deebitan immoo sa'aatiidhuma muraasa konsantireet gootanii dabtarii keessan bantanii baay'ee aktiivii taatanii qo'achuu qabdu. Jechuun sa'aatii dheeraa dabtara irratti turuu otoo hin taane effectively sa'aatii gabaabduu dubbistanii waan beekuu barbaadan sana guyyaa sanatti waan qo'achuu barbaadan sana qo'attanii irraa ka'uu qabdu. Achiin immoo waa biraa irrattis participate gochuun hin barbaachisa. Waa biraan naan jedhu maayini ispoortiin jiraachuu mala. Mana barumsaa keessatti kilabiin gargar jira ture yeroo keenya amma akka jiruuf hin jirre hin beeku. Jiraannan at least kilabii tokko keessatti meembarii ta'uu qabdu. Lammaffaa amantii keessan irrattis baay'ee cimuu qabdu. At least daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 baaybiliis taanaan quraanis taanaan dubbisuu inni baay'ee barbaachisaadha. Kabiraa immoo maatis gargaaruun barbaachisaadha. Maatii faana haasa'uun communication skilliin kun amma ijoollummaa irraa dhufa malee mana keessatti maatiin keenya baay'een isaanii nama callisuu jaalatu. Kun waan sirrii natti hin fakkaatu. Ijoollummaadhaa kaasanii ijoolleen maatii keessatti sirriitti haasa'uu qabu. Kun ergaan maatiifis ijoolleen innaa callistuu jaalachuun sirrii natti hin fakkaatu. Ijoolleen yaada adda addaa kaasanii diskas gochuu qabu, dibeetii gochuu qabu. Kan achirraa hafe immoo afaanis baruun baay'ee barbaachisaadha. By default ijoolleen Oromiyaa keessatti guddattu afaan Oromoon beekti, afaan Amaaraas baay'een isaanii hin beeku. Ingiliffa mana barumsaattuu hin barama. Garuu dabalata warreen kana sadan alatti afaan arfaffaa, shanaffaa otoo qabaatanii baay'ee bareedadha. Fedhiin jiraatu malee karaa gargaraatiin baruun immoo hin danda'ama afaan kana waan ta'eef isarrattis baay'ee akka cimaniin gorsa ijoolleen. Dabalataanis ijoolleen maatii isaanii kabajuu qabu. Hangafa isaaniitiif abboomamu hangafa kabajuun baay'ee murteessaadha. Yeroo boqonnaa keessanitti elektirooniksiin fayyadamtu ijoolleen ammaa kana inni fayyadamuun gaariidhuma ta'ee kontentiin isin ilaaltan suni maayinni maatiinis kana sirriitti to'achuu qaba. Ijoolleen TV irra taa'an yeroo baay'ee kaartoonii ilaaluu barbaadu. Kaartoon fiilmii kana ilaaluu barbaadu. Yeroo hundumaa entertainmentii barbaadu. Akkas ta'uu hin qabu garuu. Kan ta'uu qabu maatiin isaaniidhaaf filatee waan saayinsiitti baratan. Waa baay'ee barachuu danda'uuna. Innuma entertainmentiidhaaf banamee suni waan irraa baratan otoo ilaalanii gaariidha jedhee ilaala. Innis garuu sa'aatiinsaa guyyaa guutuu ilaaluun gaarii miti. Daqiiqaa 30 yoo baay'atee jedhee wiikeendii irratti sa'aatiin tokko hin gahu. Haaluma guddina koorraa ka'ee ijoollee waan gorsuu barbaadu maayinni ani yeroo baay'een dabtarii koorratti dabarsaa ture. Yaa suni barumsa irratti akkan cimu na godheera. Kominikeeshiniin maatii keessatti hin barbaachisaa kanan jedheefi kominikeeshinii jechuun maatii faana otoo bakka haatiif abbaan jiranitti ijoolleen sirriitti yaada isaanii dhiyeessuu achiin immoo yaada namaas immoo kabajaan dhaggeeffachuu yaada namaas hubachuu danda'u jalumaa piraaktiis gochuu qabu. Malee ani fakkeenyaaf ijoollummaa kootti nama badaa dudubbachuu jaalatu hin turre. Yeroo hundumaa neechariin koos akkasii nan callisa maatiin koo immoo waan sana baay'ee jaalatu. Jechuun ani hin dubbadhu bakka isheen hin dubbattu jedhama.
So callisee dhuma naafe amma eegan guddadhe immoo jireenya addunyaa kanaa maal barbaada dubbachuu barbaada nama konvinsi gochuun hin barbaachisa. So inni hojii biraa natti ta'e jechuun communication kana develop gochuun hojii biraa ta'uu qabu. Ijoolleen ijoollummaa isaaniitii kaasanii sirriitti mana keessatti dubbachuu qabu. Kabajuu hin qabanii jechaan jiru. Bakka especially bakka abbaan isaanii jirutti yaada isaanii sirriitti ibsachuu, debate gochuu kabaja faana jechaadha. Wanti kun baay'ee beezikii natti fakkaata. Haala kanaan guddachuu baannaan yaa'u jireenya hawaasummaa irrattis hojii irrattis communication skilling keenya gaarii hin ta'u dhiibbaa ni qabaata jechaadha. Ijoollee qophii ijoollummaa koo torbee kanaatiin egaa turtii nuti Dr. Milkii Daraaraa waliin taasisne kanarraa waa hedduu akka baratanii abdanna. Egaa isaanis gorsa hedduu isiniif laataniiti jiru jechuudha. Gorsa isaanis immoo akka hojiitti jijjiirtan ni abdanna. Nutis egaa qophii ijoollummaa koo torbee kanaaf jennee xumurree jirra. Torban nama biraa qabannee aga walitti deebinutti torban gaarii.